اجيب فلوس صرافه يجي. شاف من هريرة ملأتك شاف من هريرة ملأتك سيالي في الشجرس والله نامني هربا مالي بولي كونو أما جلاجف سفارة إثيوبيا جرا يا ربي النبي أنا هاجرت قالوا قرانا ردايت وانا ردايت جرا ولا قالوا تنوام فيد وديكا توكل شوية لا قنا ديما جراني ما تمرتني كوني ورقنا من في قسم بلاش من عرفت أنا عايزة كلمة والفكرة ولا يعني ككلي سوى جنة سنة فكرة كمان نسق خبرنا جلا بنا لا كمان ما في دم أنا جاب بينجر هندي بيا ديبو أما جيني جتورا كوني شركة ورمباسيتي شركة إم بريدي يوري أستاذ إثيوبيا اللي ناس ما جرتي bakka fakkaattu dhaqu fedha bakka bareedaa fiddan isin ani bakki Itoophiyaan jirtu bakkuma fakkaattu seewa kaameraa bicha baay'ee tarii wallahi kunoo geennee jira safaaraa jedhan safaaraa Itoophiyaa jirra yaa rabbi nagaan nu galchi faaxuma yaada kennadhu mirqaan nekkam video waraabaa jira hin geenne sin والله جيني كنا سفارة يا دمالي شرط انه في دجير تاني ولا ما إثيوبيان نجرت من سفارة جرتي إثيوبيان سلبتي دي نجرتي متي وك سفارة سكيل سفارة إثيوبيان والله أنا نقول كانت يا أجري namni xumurate yaa suuraan beekise hojii itti dhaadate kana michoonti dhaadate shottaadhaas jarri shorxarree fi nafattashtu sunta masiiteedha anta biras onnen shanta mana dhayatte osoo dhungeeffati yoo nu galchumaa feete hin hojjettu waldaa osoo hojjette qaata geessani isaan irratti immoo shashaqalataniitiin nama dafanii galfan waraqata galli ay saawudii darabii nagatti dhaama inshallah yeroo gabaabaa keessatti turkuuja wala namicha gurraacha sun akkasuma hin jedhu agartuutti jedhe 15 hin ta'e alaabaa galle faatuma nuje sodaa shortaan qabna magaalaa irraa karaa warra xalabaa ji'a torbamoo ji'a saddeet booda amma nu banamee alhamdulillah rabbil aalamiin amma nu banamee jira warri ziyaaraan dhuftanillee warri xalabaan dhuftanillee warri karaa baaraa dhuftanillee warri waraqaa seeraa hin qabne hundinuu galuu ni dandeettanii karaan banamee jira. Akkasuma warri daa'imman gaafatan jechuudha warri daa'imman hin galuun ni danda'ama jettanii yeroo duraa daa'imman hin galuun oroggamaa ture daa'imman hin galan jechuudha yoo waraqaa hayyamaa nikaayatii fi ammallee eenyummaa daa'imman waraqaa daa'immanii sayyoo qabaatan malee galuun hin danda'amu jechuudha. Garuu amma galuun ni danda'ama waraqaa san malee galuun
ni danda'ama jechuudha. Daa'ima garuu immoo hin ulfaata hedduu takka yoo haadhaan ta'in yoo daa'imman namaa fuudhanii garuun hedduu takka mashaqqaa qaba dhugaa rabbi. Keessattuu daa'imman garii teetii miti jedhanii tama haadhatu iyyuu daa'imni teetii miti jedhanii deebisanii kaboochisan hedduutu jira jechuudha. Wallaahi hedduu takka garaa nama nyaatti. Akka tasaa yoo haati gurraattii taate daa'imti diimtuu taate faa lammii nama biyya biraa fuuteetiin hin deemta. Daa'imni teetii miti jedhanii ari'anii achi. Garuu yommuu dhugaa rabbii tokko tokko immoo yaani booyanii akkasumatti dabarfatan warri ilmoo qabu. Yaani daa'ima ofii yoo gaafa ilmoo teetii miti jedhaniin garaan nama hin danda'u jechuudha. Haadha garaan hin danda'u ni bootti. Yoo isin boottu akkasumatti dhugaa rabbii galaa laafanii dabarsanii fi garuu immoo waraqata eeyyamaa san namni qabu cinqii tokko malee dabarsaa kan qabnillee amma garuu ima galchuu jirani. Daa'ima namaa ima galaniini garuun ulfaata dhugaa rabbii hedduu takka daa'iman galuun an akka mataa kiyyaatiitti daa'iman galuun barbaadu. Yaani mashaqqaa hedduu qaba waan ta'eef. Warri immoo dandeettan cinqii san hundaayyuu galuu ni dandeettan daa'imallee waraqata hin gaafatan jechuudha waraqata. Keessattuu daa'imman gurguddoon baay'ee nama rakkiftulleedha. Ka jajjabaatte jechuudha. Waggaa 2 waggaa 3 akkas saniin galuun bareeda waan miilaan deemtu jechuudha. Bakka basmaa sanitti yoo taate malee bakka galmeetitti wajji seenuu ni dandeetti. Haatillee wajji seenuu hin dandeetti. Haga mucatti waa